Alaamanaan sa'aan amaan akkam jirtu kabajamoo daawwattoota OMN oduu galgala kanaaf qopheeffanneen isinitti himaa oduu dursuun hangafoota oduu. Mootummaa fi jiraattonni godina Baalee aanaa gobbaa dhimma paarkii biyyaalessa gaarreen Baalee keessaa ka'uu irratti atakaroo keessa seenuu hordofee mootummaa manneen jiraattotaa humna waraanaatiin diiguu jalqabuun jiraattonni himaniitii jiru. Dhimma kanarratti gabaasa qopheessine qabna. Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa guddaan meetaa yookaan feesbuukiin waqtii waraana Tigraay ergaa jibbiinsaa fi walitti bu'iinsaa dabarsee jira jedhamuun Keeniyaa Naayiroobitti akka himatamuuf murtaa'eetii jira. Dhaabbatichi maaliin himatame waan isinitti himnu qabna. Waraanni waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruu fi muddamni Suudaan kibbaa furmaata yoo hin argatin nageenya gaanfa Afrikaa booressuu danda'a jedha. Qorataan dhimma walitti bu'iinsa Afrikaa fi baha giddu galeessaa Dr. Geerret Kortiz kana irratti gabaasa qopheessine qabna. Daldala namaa Liibiyaa keessatti raawwatamuu fi dararaa dhala namaa irratti raawwatamuuf addunyaan deebii kennuu dhabuun rakkoon kun akka hammaatu taasisee jira jedha dhaabbanni baqattoota Liibiyaa keessaa Refugees Liibiyaa jedhamu. Daldala namaa Liibiyaa keessatti hammaataa jiruu fi dararaa dhala namaa irratti raawwatamu irratti gabaasa qindeessine qabna. Itoophiyaatti Ambaasaaddari Ameerikaa Masingaam egeree keessan hin balleessinaa jechuun waa'ee gara Ameerikaa imaluu fi achi keessa turuu akeekkachiisaniitii jiru. Ameerikaan waa'ee gara imaluu irratti maal jedhaa jirti gabaasni qindaa'eetii jira. Israa'el haleellaa manneen barnootaa irratti raawwattee Gaazaa keessatti daa'imman 33 ajjeeftee jirti jedhameetii jira. Wanti baha giddu galeessaa keessatti raawwatamaa jiru maali isinitti himna. Kabajamoo daawwattoota OMN kun hangafoota oduu oduu bal'inaan. Mootummaa fi jiraattonni godina Baalee aanaa gobbaa dhimma paarkii biyyaalessa gaarreen Baalee keessaa ka'uu irratti atakaroo keessa seenuu hordofee mootummaa manneen jiraattotaa humna waraanaatiin diiguu jalqabuu jiraattonni himan. Har'a ebila 4 bara 2025 saannate ganda diimtuu jedhamutti diigumsi manaa loltoota mootummaa hooggantoota godinaa fi aanaa gobbaa akkasumas immoo bulchitoota paarkiitiin jalqabuun jiraataan OMN dubbisee himeetii jira. Yeroo mana diiguu jalqabanitti namoota hawaasa keessaa akka manni hin diigamneef birmannaa taasisan 3 hidhuu kan himu jiraataan OMN fi yaada isaa kenne. Hussein Marshalloom, Anniyyoo Kamaaloo fi Jamaal Suleyman kan jedhaman ta'uu hima. Namoonni kunniin waajjira poolisii magaalaa Gobbaatti hidhamanii jiru jedha. Saannatee naannoo Tullu Diimtuu jedhamurra manni jireenya uummataa kan uummanni achirra horsiisee bulaan achirratti jiraataa ture jechuudha. Kaagammaatii keessa jiraataa jiru. Gama jedhaa akka turan san guyyaa har'aa kana diigaa isaanii jalqabanii jechuudha. Uummata bakka uummanni iddoo san hin jirretti mana namaa diiganii booda yeroo abbootiin manaa naannoo sanitti argamanitti ammoo nama sa'aatii sanitti itti dhufan fuudhanii gara mana hidhaatiin deemanii jechuudha. Warri maan diiguuf dhufe aanaa irraa gad dhufan mootii alangaa dabalatee qaamota nageenya aanaa bulchan kana wal makanii jechuudha. Humna guddaadhaan dhufanii uummata keenya mana akkasitti irraa diigan guyyaa irraa. Hussein Marshalloo, Anniyyoo Kamaaloo, Jamaal Suleyman namoota sadiin kana yeroodhaaf hidhaman jechuudha. Paarkiin gaarreen Baalee fulbaana bara 2023 dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCOtti galmaa'uu hordofee kunuunsa barbaachisuu fi misooma paarkii himata jedhuun gandoonni akka Daraam, Diimtuum, Caaccaam, Raafuu fi kanneen biroo akka ka'an mootummaa murteessoos uummanni lafa dhaloota hedduuf keessa jiraanne keessaa hin kaanu jechuun dide jedhan maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii. Dhimma kanaan wal qabatee yeroo garaagaraatti uummata wajjin mariin taa'amaa turoos uummanni qe'ee dhaloota hedduuf keessa jiraanne keessaa kaane naannoo biraa jiraachuu hin dandeenyu jechuun dide jedhu. Bitootessa 25 bara 2025 bulchaa godina Baalee obbo Abdul Hakiim Aliyyim, gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya godina Baalee obbo Jeelaan Amaan, bulchaa aanaa Gobbaa obbo Abdul Qaadir Usmaan, gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya aanaa Gobbaa obbo Abdurroo Ganamoo uummata mari'achiisanis uummanni yaada paarkicha keessaa ka'uu fudhachuu dide. Hawaasni ganda Deraa keessa jiraatu 20 ta'uu kan himu jiraataan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kenne mootummaa maqaa misooma paarkii jedhuun uummata buqqisaa jira jedha. Uummanni ammoo beenyaas ta'ee lafa hin barbaannu lafa waggoota dheeraaf keessa
jiraanne keessaa hin buqqaanu jechuun diduu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti hime. Maddi OMN itti fufuun mootummaan uummata gandoota kana keessa jiraatu buqqisuun aanaa dalloomannaa bakka gomgomaa jedhamu qubsiisuuf karoorse jedha. Uummanni lafa baddaadhaa dhaloota hedduuf jiraataa ture kun lafa gammoojjii keessa jiraachuu hin dandeenyu. Jireenyi keenya lafa baddaatiin wal qabata. Misooma qonnaa asitti misoomsinu ni dhiifna. Asumatti haala jireenyaa mootummaan nuuf haa mijeessu jechuun mootummaaf yaada dhiyeessanis mootummaan dirqama ka'uu qabdan jechuun dhiibbaa irratti taasisaa jiraachuun himeetii jira. Dhaabbanni miidiyaa hawaasaa guddaan Meetaa yookaan Feesbuukiin waqtii waraana Tigraay ergaa jibbiinsaa fi walitti bu'iinsaa dabarsee jira jedhamuun Keeniyaa Naayiroobitti akka himatamuuf murtaa'e. Feesbuukiin waraanni Tigraay naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti babal'atuu keessaa ga'ee qaba jedhamuun Keeniyaa keessatti himatamuu akka danda'u manni murtii olaanaa Keeniyaa murteesseetii jira. Meetaan waraana hamaa lubbuu namoota kumaatamaan lakkaa'amanii fi qabeenya hedduun itti bade keessatti qabiyyeewwan ergaa ajjechaa fi hokkoratti geessan beeksisee jira jedhamuun kan himatame yoo ta'u, himannaa kana ilaaluudhaaf manni murtii olaanaa Keeniyaa aangoo akka qabu murteessuu isaa Amnesty Internationalitti Maandii Mudaarii Kaawaa kaleessa Ebla 3 bara 2025 ibsaniitii jiru. Murteen kunis dhaabbilee teeknooloojii gurguddoo sarbama mirgoota namoomaatiif gumaachan itti gaafatamoo gochuudhaaf tarkaanfii gaariidha jedhan. Feesbuukiin tibba waraana Tigraayitti ergaawwan jibbaa fi walitti bu'iinsaa kakaasan tamsaasee jira jedhamuudhaan beenyaa doolaara biliyoona 2 akka kafalamuuf himannaan kan irratti baname waggaa 2 duraan baatii muddee keessa ture jedham gabaasni BBC. Gareewwan seeraa Meetaa gama isaaniitiin dhaabbatichi sababii Ameerikaa keessatti galmaa'eef dhimmichi Keeniyaa keessatti ilaalamuu hin qabaatu jechuun falmaa turaniitii jiru. Dabalataanis sarbamiinsi raawwatamanii jiru jedhamanii sababii Itoophiyaa keessatti raawwatamaniif Keeniyaa keessatti ilaalamuu hin qaban jechuun yaada falmii kan dhiyeessan yoo ta'u, manni murtii Keeniyaa himannicha ilaaluudhaaf aangoo seeraa qabaachuu murteesseetii jira. Kanneen Keeniyaatti dhaabbata Meetaa himatan keessaa tokko Abrahaam Ma'iraa kanneen waraana Tigraay keessatti sababa barreeffama Facebook irratti maxxanfameetiin abbaan isaa jalaa ajjeeffame isa tokko. Yuunivarsiitii Bahar Daaritti barsiisaa kan turan abbaan isaa Piroofeesar Ma'iraa Gamaaraa sababii barreeffamaa saba isaa irratti xiyyeeffachuun Facebook irratti maxxanfame rasaasaan ajjeefaman jedham himannichi. Barreeffamni sunis kan maqaa fi teessoo Piroofeesar Ma'iraa qabate akkasumas akka ajjeefamuuf waamicha kan taasisu ture jedha. Osoo abbaan isaa hin ajjeefameen dura Abrahaam barreeffamoonni kunneen akka kaafamaniif Feesbuukatti gabaasa taasisullee miidiyaa hawaasaa kun barreeffamicha kaasuuf hayyamamaa akka hin turre himannichaan kaafameetii jira. Piroofeesar Ma'iraa erga rasaasni itti dhukaafamee sa'aatiiwwan 7 booda akka lakkoofsa Itoophiyaan kololeessa 24 bara 2014 lubbuun isaanii darbe. Feesbuukiin Abrahaamiif deebii kan kenne erga inni gabaasa taasisee torbaanota 3 booda erga abbaan isaa ajjeefamee guyyoota 8 booda ture. Abrahaam Feesbuukiin osoo haasaa jibbiinsaa to'atee fi barreeffamoota fuula isaa irratti maxxanfaman haalaan qulqulleessee ture abbaan koo hin ajjeefaman ture jedha. Himataan gara biraa qorataa dhaabbata Amnesty International kan turan obbo Fissahaa Takleeti. Obbo Fissahaa waraana Itoophiyaa waggaa 2 geggeeffame keessatti hojii mirga namoomaa Itoophiyaatti hojjetaa turaniif haleellaawwan keessummeessaniitii jiru. Dhaabbanni Keeniyaa keessatti mirga namoomaa irratti hojjetus Meetaa himateetii jira. Himattoonni kunneenis jibba Facebook irratti tamsa'een wal qabatee miidhaa dhaqqabee beenyaa doolaara biliyoona 2 akka kafalamuuf akkasumas algooriizimii Facebook irraa jijjiiramni akka taasifamu gaafataniitii jiru. Waggaa 7ffaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad aangootti dhufan sababeeffachuun naannoo Affaar magaalaa Samaraatti hiriirri deeggarsaa bahameetii jira. Hiriira kana irratti jiraattonni magaalichaa fi naannoo ishee hedduun hirmaataniitii jiru. Hiriira deeggarsaa wal fakkaatan tibbana magaalota naannolee Oromiyaa, Beneshaangul Gumuz, Somaalee fi naannolee biroo keessatti geggeeffameetii jira. Deeggartoonni ministeera muummee Abiyyi Ahmad bulchiinsa muummicha ministeeraa jalatti jijjiiramni gurguddaa dhufuu ibsaniitii jiru. Qeeqxonni isaanii ammoo waggoota 7 darban keessatti biyyattiin rakkoolee hedduu bulchiinsa isaanii jalatti argitee jirti jedhaniitii jiru. Biyyi bara bulchiinsa Abiyyi Ahmad rakkoo walxaxaa keessatti kufte jedhu hayyoonni. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad hiree addaa ce'umsa siyaasaa biyyattii qisaasessanii jiru jedhu. Ajjechaa jumlaa hidhaam dirree siyaasaa dhiphaam kufaatii dinagdee dabalatee unkuramni ibsituu Itoophiyaa bara bulchiinsa Abiyyi Ahmad aliitii jedhan. Abiyyi Ahmad aadaa siyaasaa biyyattii irratti jijjiirama fide qabas kan jedhanis jiru. Hayyoonni qophii dirbaba dubbii OMN qopheessu irratti mari'atan waggoonni 7 bulchiinsa Abiyyi Ahmad maal akka fakkaatan irratti yaada isaanii dhiyeessaniitii jiru.
Raajii guddataan gadaa Abiyyi Ahmad keessaa biyyi rakkoo walxaxaa keessatti kufte jedha. Oromoon uummattoota kaan biratti ija shakkiin akka ilaalamu haalota dandeessan sirna uumeedha jedha raajii guddataan. Ajjechaa jumlaam hidhaam dirree siyaasaa dhiphaam kufaatii dinagdee dabalatee hin kuramne ibsituu Itoophiyaa bara bulchiinsi Abiyyi Ahmadiidha jedha. Ayyaana fayyisaa Abiyyi Ahmad hundaa ol siyaasaa Oromoo moggaa ture gara giddu galeessaatti fide jedhee ibsa. Sababoonni rakkoowwan amma biyyattii keessatti mudatanii aadaa siyaasaa keenya malee bu'aa sirna Abiyyi Ahmad qofaa miti jedheetii jira. Tamasgeen gammachuu bulchiinsi Abiyyi Ahmad qoqqoodamiinsa sabaa fide jedheetii jira. Biyyi idaa hamaa bara itti saaxilamtee qaala'insi jireenyaa kan itti hammaatee bahanii galuuf ilmi namaa wabii dhaboo buqqaatii lammiilee daran yeroo itti hammaatee sirni haqaa ukkaanfame yeroo itti tureen kufaatii barnoota hamaan bara itti mudatee bara kufaatii jechuun bara Abiyyi Ahmad Itoophiyaa ibse. Yeroo murna waggootan ja'an darban waggaa tokko jalqabaarraa kan hafe ajjechaa jimilaa, hidhaa jimilaa, dirree siyaasaa dhiphaa, biyyattiin immoo rakkoo guddaa keessa gaanfa Afrikaa, Sudaan rakkoo keessa jirti, Eertiraan rakkoo keessa jirti, Soomaaliyaan rakkoo keessa jirti, Sudaan kibbaa rakkoo keessa jirti. Ce'ee amma naannoo Koongootti wanti raawwate Ruwaandaa fi Ugaandaa itti dabalee rakkoo keessa jiru ka Itoophiyaa garuu daran kana hundumaa caalaa hammaata haala ta'u keessatti gashi jechuudha sirni Abiy. Namni jimilaan ajjeefama, namni jimilaan hidhama, dirreen siyaasaa baay'ee dhiphaadha. Hunda caalaa immoo akka Itoophiyaa sabdaneessa qabdutti Oromoon yeroo inni itti dukkana keessa seenedha jedhee ilaala akka kootti. Maaliif jennaan sabni saboof sablammoon ummataaf ummata waliin jiraachuun yeroo itti gaappiin isaa bal'aa ta'ee ummati Oromoo irratti sirnatu hin taane jibbiinsi Oromoo mootummaan sirna Abiy waan Oromoo keessaa ba'e fakkeessee waan dhiyeesseef Oromoon akka saba biraa biratti diinomee ilaalamu yeroo itti ta'etu jira jechuudha yeroo ammaa kana keessatti. Jijjiiramni inni guddaan kan ta'e akkaataa siyaasa biyyaa itti yaadnutu jijjiiramee muummichi ministeera wanta dubbate dhageesseetta amma dhageessisteetta taanaan isa maal faa dubbata. Yaadaan wal falmuun yaadaan wal morkuun waan gaariidha. Waltajjii siyaasaa bal'isaa. Yaadi koo hin ta'u taanaan jechuun garuu nu caccabsaa biyyayyuu ni diigaa jedhe achirratti dubbachaa ture. Kun gaafa day one jechuudha. Guyyaa isaa isa jalqabaa irratti wanti inni dubbatee fi har'a wanti dubbatamu addaddummaa waan tokko hin qabu. Diigama keessatti kan nu gashu ani yaadi koo fudhatama hin qabu taanaan ani kabaja akkasiitu naamala bakka akkasiitu naamala kana naan dhiistu taanaan sibiilan kaasaa qawween sitti kanan godha jechuun nu diddiiguuf deema. Akkuma gara aangootti dhufeen waan qabsoo mooraa Oromoo diiguuf waan Oromoo gaafa naqamteen dhaqinaa ajjeesu yoon eessa dhaqina kana godhu afaan Oromoo afaan Wallaggaa afaan Baalee afaan adda addaa jechuudhaan Oromoo qoqqooduudhaan waan jalqabeedha jalqabumarraan jalqabu. Dinagdee hojii walitti qabdee yoo fiddee ilaaltee dinagdeen biyya sanaa gara malee caccabuudhaan idaan biyyattii kan waggaa sirni darbe sirni yaadig darbe sirni dargiif sirni yaadig walitti liqeeffatiin umriin waggaa 27 keessatti liqeeffatiin inni kun waggaa 7 keessatti idaa biyyattii irratti gara biliyoona 28 ol kan ta'u idaan akka biyyattii irra taasifam godhamee jira. Gatiin bittee birriin yookiin humni birriin bituu danda'u parsantii 60 gadi bu'ee yeroo itti jireenyi baay'isee qaala'ee itti mul'ataa jirudha. Biyya keessa sosocho'uu irra biyya alaatti ba'uun yeroo itti salphateedha kan argine. Buqqa'iinsi uummataa gara malee miliyoona 5 ol kan ta'u uummanni biyya keessaa buqqa'ee. Waadaan galanii raawwatanii fi gaafiin uummataan gadaa Abiyyi Ahmad jalatti deebi'aa akka hin jirreem himan hayyoonni kunneen mootummaan waggaa 7ffaa Abiyyi Ahmad gara aangootti itti dhufee kabajaatii jira. Waraanni waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruu fi muddamni Suudaan kibbaa furmaata yoo hin argatiin nageenya gaanfa Afrikaa booressuu danda'a jedham qorataan dhimma walitti bu'iinsa Afrikaa fi baha giddu galeessaa Dr. Gerrit Kurtiz. Dr. Gerrit Kurtiz muddamni biyyoota lamaan keessa jiruum gara muddama gaanfa Afrikaatti akka hin guddanneef dhiibbaan dippiloomaasii biyyoota Awurooppaatiin taasifamuu qaba jedham. Akka Dr. Gerrit Kurtiz jedhutti Itoophiyaa keessatti muddamni TPLF jidduutti uumame mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Eertiraa hirmaa
hirmaachisuun gara muddama gaanfa Afrikaatti guddachuu mala. TPLF garee Geetaachoo Raddaa fi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elitti qoodamuun muddama naannicha keessatti hammeessaa kan jiru yoo ta'u, gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaa Eertiraa fi humnoota Amaaraa wajjin hojjetaa jira jedhamuun komatamaatii jira. Gareen Dabratsiyoon bakkoota gariitti waajjiraalee mootummaa humnaan kan qabate yoo ta'u, pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa qondaalota waraanaa 3 fi gaafatamaa biiroo bulchiinsaaf nageenya naannichaa hojiirraa ittisuun isaanii yaadatama. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa Birgaader Jeneraal Migbaay Haayilaam humnoota Amaaraa qindeessaa jira jechuun kan himate yoo ta'u, jeneraalichi hidhata homaatu hidhattoota faannoo wajjin hin qabu jechuun ibseetii jira. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa waliigaltee Piriitooriyaa fi ulaa galaanaa barbaaduu Itoophiyaa hordofee laafee kan jiru yommuu ta'u, dhimma naannoo Tigraay keessa harka naqachuun Shaabiyaa muddama biraa dhalchuu danda'a jechuun Dr. Geerrit Kurtiz ibseetii jira. Naannoo Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas ammoo naannoo Amaaraa keessatti faannoo fi mootummaa wal waraanaatii jiru. Muddamni kun ammoo nageenya gaanfa Afrikaa jeeqa jechuun himeetii jira. Muddamni Suudaan kibbaa keessatti pirezidaantii biyyattii Saalvaa Kiir fi itti aanaa isaa Riik Maachar jidduutti uumames furmaata yoo hin argatin gara muddama naannichaa guddachuu mala jedhameetii jira. Muddamni biyyoota lamaan keessatti mul'atu kun akka qabbanaa'uuf dhiibbaan dippiloomaasii taasifamuu qaba jechuun Dr. Geerrit Kurtiz ibsaniitii jiru. Daldala namaa Liibiyaa keessatti raawwatamuu fi dararaa dhala namaa irratti raawwatamuuf addunyaan deebii kennuu dhabuun rakkoon kun akka hammaatu taasisee jira jedhama dhaabbanni baqattoota Liibiyaa keessaa Refugees in Liibiyaa jedhamu. Lammiileen biyyoota akka Itoophiyaa, Eertiraa, Keeniyaa, Suudaan Kibbaa, Suudaan, Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Dimokiraatii Rippaabilik Koongoo fi kanneen biroo daandii godaansaa Liibiyaa fi Awurooppaa jidduu jiru irratti daldala namaatiif saaxilamaatii jiru. Lammiileen kunneen gogaan isaanii daldalaaf dararaa reebichaa fi gidiraa adda addaaf saaxilamaatii jira. Daddabarsi seeraan alaa dhala namaa irratti raawwatu Itoophiyaa, Eertiraa, Keeniyaa, Suudaan fi Suudaan Kibbaatii hanga Liibiyaa gahutti diriiree kan jiru yommuu ta'u, godaantota abjuu sobaatiin biyyaa baasanii magaalota Liibiyaa kanneen akka Tiriipoolii, Kurfaa, Bengaazii fi kanneen biroo keessatti daldala namaaf dhiyeessaatii jiru. Dargaggoon maqaan isaa Tasfaayee Hagos Alamaayyoon kaaba Itoophiyaa magaalaa Hagaree Salaam jedhamtutti kan dhalate yommuu ta'u, dargaggeessa abjuu sobaatiin gowwoomfamee biyyaa baafamuun Liibiyaa magaalaa Kurfaa jedhamtu keessatti daldala namaatiif saaxilamee reebamaa jirudha. Viidiyoon OMN maddeen naannichaa irraa argate akka mul'isutti Tasfaayee Hagos Alamaayyoon harkaa fi miila isaa hidhamuun garaan ciibsamee reebamaatii jira. Dallaalonni dargaggeessa kana sobanii biyyaa baasan lubbuu isaa baasuu maatii isaa kan waraanaan qabeenya fixateem doolaara Ameerikaa 10,000 gaafachuun dararaatii jiru. Qaamonni daddabarsa dhala namaa irratti bobba'an kunniin lammiilee waraanaa fi hiyyummaan rakkoo siyaasaa fi dinagdeetiin miidhaman gowwoomsuun biyyaa baasanii dararaa viidiyoo waraabanii maatitti erguun mallaqa akka buusan taasisu. Mallaqa gaafatan yoo dhaban ammoo garee biraatti gurguratu yookaan lubbuu isaa hobbaasu jedham dhaabbanni baqattoota Liibiyaa keessaa Refugees in Liibiyaa jedhamu. Dargaggoota carraan kun mudate keessaa dargaggoota Tasfaayee Hagos Alamaayyoo isa tokko yoo ta'u, doolaara Ameerikaa 10,000 gaafatamuun reebamaatii jira. Dargaggeessi kun waraana biyyattii keessatti adeemsifamaa jiruun dhiibamee sansalata daddabarsitoota namaa keessatti kofoon dararaa caaluuf saaxilameetii jira. Viidiyoon dararaa ilma isaanii mul'isu guyyaa irraa gara guyyaatti maatii isaatti yoo ergamu, maatiin birmannaa poolisii Itoophiyaa bira deemanis waan goonu hin qabnu namni guyyaa irraa gara guyyaatti gara Liibiyaa daldalamu jechuun ofirraa deebisuu dhaabbanni kun gabaasa isaa keessatti hiriitii jira. Tasfaayee Hagos Alamaayyoo jalqaba doolaara 8,000 kan gaafatame yommuu ta'u, maatiin galchuu dadhabuu hordofee daldala biraatti gurguramuun amma ammoo doolaara 10,000 gaafatamaatii jira. Dargaggeessi kun garee jalqaba isa qabateen qabamee doolaara 8,000 gaafatamus booda akka horiitti gurguramee gareen bitatee doolaara 10,000 gaafataatii jira. Namoonni 450 ta'an kan dubartoota daa'immaniif dargaggoota of keessaa qabu Tasfaayee Hagos Alamaayyoo waliin ugguramanii reebichaa fi dararaan adda addaa irratti raawwatamaatii jira. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Erviin Maasingaam eegaree keessan hin balleessinaa jechuun waa'ee gara Ameerikaa imaluuf achi keessa turuu akeekkachiisaniitii jiru. Ambaasaaddarri Erviin Maasingaa ibsa akeekkachiisaa baasaniin mootummaan Ameerikaa godaansa seeraan alaa irratti duulaa jira jedhan. Ameerikaa nagaa qabduu jabduu fi badhaatuu gochuuf pirezidaantii Tiraamp seerri immigireeshinii USA eegamu mirkaneessutti jiru jechuun ibsan. Seeraan ala dachee USA seenuu fi achi turuuf yaaluun adabbii cimaa qabas jedhan ambaasaddarichi. Karaa seeraan alaa
USA yoo galtee fiizaa argachuuf yoo kijibdee hayyama malee hojii yoo hojjette ta'e yeroon fiizaan kee erga raawwatee achitti yoo argamte adabbii cimatu jira jechuun akeekkachiisaniiti jiru. Adabbiiwwan kanneen yoo ibsan hidhamoo dirqeen biyyatti deebifamuu fi dhaabbiidhaan fiizaa USA gonkumaa akka hin arganne ta'uu akka malu beeksisan. Maatii fi hiriyyaa seeraan alaa USA jiran yoo qabaattan qeechi akka deebi'an yeroon itti himtan amma jechuunis dhaamaniiti jiru. Erviin Maasingaan ibsa kamisa kaleessa ebla 3 bara 2025 baasaniin waa'ee ragaa waliin dhahuu fiizaa argachuuf yaaluu balaa inni qabu ibsuun akeekkachiisaniiti jiru. Adeemsi fiizaa USA addunyaa irratti isa amanamaadha kan jedhan Maasingaan namoonni hin hubanne gariin ragaa sobaan iyyata dhugaa hin taanee fi erga fiizaan isaanii raawwatee seeraan alaachi turuun sirnicha gowwoomsuuf yaalu jedhaniiti jiru. Haala kanaan yoo seera cabsite ni adabamtaa deebitee United States akka galtu hayyama hin argattu jedhan. Faayidaa kamuu caalchifattee UStti seeraan ala yoo imalteem jireenya kee dhabdaa miidhamaa yakkamtootaa taata yookaan ammoo galmee heegaree keef kan maatii keef dukkaneessu qabaatta jedhaniiti jiru. Nama seeraan ala Ameerikaa jiru yoo beektan wanti gaariin isaaniif gochuu dandeessan qabamuu isaaniin dura achi akka bahan gorsuudha. Gara USA imaluu fi achi turuuf karaa isa sirrii qofa namni akka filatus Maasingaan dhaamaniiti jiru. Maasingaan lammiilee seeraan alaa USA galan qofa osoo hin taane namoota isaan gargaaranis gaafatamoo gochuuf bulchiinsi Trump murannoo qabaachuu beeksisaniiti jiru. Oduu xumuraa fi maddeen alaarraa arganneen Israa'el haleellaa manneen barnootaa irratti raawwatteen Gaazaa keessatti daa'imman 33 ajjeefte jedhameetii jira. Kaleessa qofa Gaazaa keessatti Israa'el Filisxeemota 112 fixxe jedham gabaasni Aljaziira. Hedduun hawwanii fi daa'imman yoo ta'an daa'imman 33 ta'an manneen barnootaa garaagaraa 3 keessatti dhumanii jiru jedhe. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti Israa'el kibba Gaazaa irraa humnaan buqqisuu ajajjee lammiilee Palestaayin 200,000 fi 80,000 erguma Israa'el bitootessa 18 walii galtee dhukaasa dhaabuu sarbiteem lola eegalteen buqqaafamaniiti jiru. Israa'el ogeeyyii fi hojjettoota balaa tasaa walumatti 15 fixxee jirti jedhe. Kun yakka waraanaa waan jedhamudha. Akka ministeerri fayyaa Gaazaa jedhutti erga lolliin Gaazaa keessaa eegalamee Israa'el Filisxeemota 50,000 fi 523 ajjeefteeti jirti. Lammiileen 100,000 fi 15,000 ta'an madaawaniiti jiru. Gama Israa'eliin Hamaas lammiilee Israa'el 1,139 yoo fixoo kanneen 200 ta'an booji'eeti jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin oduun galgala kanaaf qopheeffanne kana gammaa daawwattanidha. Gama kiyyaan turtii gaarii.